keessa kan jirtan araarri waaqayyoo isinii baay'atee gargaaramtanii sa'aatii kana akka geessan hundi keessanuu isiniin jechuun barbaada. Baga waaqni isin gargaare, baga harki waaqayyoo isin wajjin ta'e. Egaa karaa YouTube chaanaalii keenya kanaan barnoota addaa asirraan waliin ilaalla. Kan biraa yeroo itti namoota kadhatamu, yeroo itti waaqayyoo dinqii gurguddaa hojjetu asirraan guyyaa guyyaatti isiniif darbuu danda'a waan ta'eef akka yeroo isa dura YouTube isa dura irratti torbeetti guyyaa muraasatti isinii darbu otoo hin taane inni kun guyyaa guyyaadhaan isinii gadhiifama waan ta'eef namoonni YouTube kana share kan hin goone, subscribe kan hin goone nama hundumaaf dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu, eebbifama. Si wajjin haa ta'u meerdhaa sagalee tokko wajjiniin dubbifanna. Hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee isa jiru wajjiniin daqiiqaa muraasatti fayyadamee ilaalla jechaadha. Sagaleen kun akkas jedha. Gaaf tokko Phexrosii fi Yohannis yeroo kadhataa waaree booddee inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol adeemu turan. Kunis namoonni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyaa guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii hin kadhata ture jedha. Namichi Phexrosii fi Yohannis mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhatee jedha. Phexrosii fi Yohannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedheen. Yommus inni waa isin biraa kan argatu, waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaalee jedha. Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu, waan an qabu garuu isiniif nan kenna. Maqaa Yesuusiif nan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan adeeme jedha. Harka isaa mirgaa qabee isa kaase. Harka isaa mirgaa qabee maal godhe? Isa kaase. Achumaanis miila isaa fi gulubiin isaa hin jabaatanii jedha. Utaalees ka'ee ijaachi adeemes. Isaan wajjin mana qulqullummaa lixee asiif achi adeemee quruphisaa Waaqayyoon galateeffatee jedha. Namoonni hunduu otoo inni asiif achi adeemuu Waaqayyoos otoo galateeffatu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhagaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa akka ta'es baran. Waan isaaf godhame kanaafis fajajanii baay'een irraa jeffatan. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Lafa kanatti kan nuyi arginu nama dhaloota kaasee jedha. Nama jalqabaa kaasee naafate yookiis immoo deemuu kan hin dandeenye, harka namaa kan ilaalu, kan yeroo hundumaa harka namaa eeggatu. Fuuldura mana qulqullummaa mootichi Salamoon ijaare fuuldura taa'ee nama yeroo hundumaa harka namaa eegu, nama yeroo hundumaa achi kadhatee bulu. Beektu haala nama kadhatnaa akkatti inni kadhatu rakkataan gaa yeroo hundumaa rakkoonsaa beektu nama taa'ee rakkatee kadhatu yeroo hundumaa mararsiifatee taa'ee kadhata. Namichi kun mana qulqullummaa fuuldura ta'a. Isa ol ba'us, isa gadi ba'us, isa deemus, isa taa'us hin kadhata ture. Maal barbaadeeti? Ittiin jiraachuudhaaf waan nyaatee buluu hin qabu, waan ittiin deemuu hin qabu, deemuuf miila hin qabu, nyaachuuf qabeenya hin qabu. Achi taa'ee hin kadhataa jedha sagaleen Waaqayyoo, hin kadhata ture jedha. Isa kana bira taa'ee otoo kadhataa jiru namoonni inni kaan shilingii kenna, inni kaan sumunii kenna, inni kaan waan nyaatu daabboo kenna. Garuu guyyaa tokko namoonni sagalee baatan, namoonni ergaa qaban, Phexrosii fi Yohannis mana qulqullummaa sana seenuudhaaf gaafa deemanii akkuma amala isaa namichi kun kadhachuu hin jalqabe. Maal jedhee kadhata? Maaloo jedha kaa. Qoonqoodha waan ta'eef nyaatu malee sababii hin jiraanneef maaloo wayyoo waan qabdannaa kennaa jedhee kadhata. Lordaanis paayikaa jedhee gaafa inni kadhatu akkas jedhanii deebisan. Har'a nuyi dubbiif hinneedhan. Ergaa tokkon si qaba namni sagalee kana dhagaa jirtu. Waaqayyo dubbii fidee dhufu, dubbii fidee dhufa. Waaqayyo ajaja baasee dhufa. Maasaa paarajaaniya. Isa booddee jarri rakkatanii otoo hin taane sagaleen guutamanii waa itti balu. Har'a nuyi waa sii kennuu hin dandeenyu jedhan. Isa biyyi sii kennuu hin qabnu jedhan. Namichi waa dhahee yaade. Maal jedhee garaatti yaade fakkaata. Har'a gaa sumuuniif shilingii eeggata dura. Anu immoo isa biyyi qabu hin qabnu gaafattiin jedhanii lakkii maallaa fidan laata. Waan firfaarii nurraa namarraa fetoo hin taane gati jabeessa wayii fidanii laata. Maaltu ta'uu filaata jedhee sammuu isaatti waan herrege fakkaata. Maaspaayigileeriyaa. Isa booddee akka gootu jedhanii
isa biyyi kennuun qabnu qarshii biyyi laatuun qabnu isa biyyi sii kennee darbuun qabnu nyaataaf dhugaatiin qabnu isa namarraa hafe waan bulee sii fidee hin dhufne garuu haa tokko siin jenne naan isheedhen maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kayyadeen raadoolaa baaboo baasiyaa sina jaja kayyadeen naane namichi inu taane jedha ka'ee dhaabate jedha isa booddee gulubiinsaa hin jabaate namoonni bakkeetti beeku ergaan sii qaba waaqayyo irra iddoo kee jijjiira waaqayyo irra teessuma kee jijjiira ilaa har'a namoonni ergaa kanatti walii galtan raajiin sirratti dubbadha lafatti of hin jaalan lafatti namni si jibbe lafatti ofii of xireeffatte lafatti jiraachuu si dhibe lafatti guyyaan sitti dukkanaa'e lafatti adeemuudhaaf karaan dhibe har'a ergaan sii qaba hajaji guddaa waaqarraa hin dhufa sagalee lafaa si kaasuun dhufa dhimmi kee sun jireenyi kee sun geeddarameera maqaa Yesuusin geeddarameera haleluuyaa isa booddee namichi ka'ee qajeele hollaan achitti beeka firra achitti beeka eessatti beeka lafa rakkootti beeka dubbiin garuu jijjiirran safarri eessatti beeka lafa inni kadhatutti beeka namni eessatti beeka hiriyaan eessatti beeka yafiraa waan sinitti gaafa rakkatanaati nama deesse naman jaalattu gaafa harkaa dhaban firruu naman jaalattu lafa sanatti namichi sana wajjin kan jiru waaqayyo qofa guyyaa tokko garuu sagalee erge lafati jirtu manatti jirtutti kan ko asuma jettee kan boosu kan ko si kan qabu kan jettu veelaatis paayitaana maandoo amani sagalee kun sagalee waaqayyooti lafa kana deemuun danda'u hidhameera kan jettu carraa ko jettee bo'aa kan jirtu haduu sittin dhiine siifammayyuu lafti bariidha dukkana miti siifammayyuu aduun jira meela dirraa sootamaa maantoorraa badiya ela aalaanaan hidhame kan jettu namni kan siidhe qilleensi kan siidhe seexanni kan siidhe atofii kan ofiite hammaa kaasee mootiin moototaa waaqarraa hajaja guddaa baaseera dhiiga olichaa baaseera vaatarra jaaniya namichoo ka'ee deeme namichi ka'ee qajee miila isaan ga'ee qajee hadeemutti ka'e mana qulqullummaa ol seenee faarfachuutti ka'e maasaa kaarjaaniya faarfachuu jalqabe gaafa kana warri bakkeetti beekaniif dubbiin galagaltoodha dubbiin galagaleera dhimma keef dubbiin jijjiirameera dhimma keef maarraasi tanamaan dolaradiyaas jarri achitti kan beekan amma namichi ka'uu jalqabe dura teessumaan beekum lafa taa'ee kadhachuun beekum namarraa horii argachuun beekum hamma ka'ee isaanuma bukkee dhaabate ulaagaa nama guchisa Yesuus olaaraadhaa baadee labaandoo in kuftan duuta anaan jette beektu markana qabde abdii laashee ko jabeessite naatti dadhabde anaa dadhabee abdii kutachaa bakka laallatu toora waltajjii siinan bareecha manuu singatu naan jetteem kakuu akkanaa galtee keessi koo beekaa na gargaarteetta kan kanaan achi immoo sumaanan eegaa oolchaa koo'an sumaanan eegaa ulfaadhu Yesuus sumaanan eegaa caala koo'an sumaanan eegaa ya eeggannaa koo gooftaa dhugaa koo sittan marmaaraa abbaa faadha koo firaaf lammii koo rasitunaaf caala yoon jedhee dubbadhu baay'eetu afaan ekan kee kun baay'eetu afaan iddoon kufee jiru nakaase lafaa jechi kee kun nakaase lafaa hormii dhubatu waa'ee garaa koo isaa madaa'ee sittaan himadhaa sittaan siqadhaa situnaaf ta'e haleluuyaa dubbiin galagaleera dubbiin jijjiirameera har'a waa tokko sirratti dubbadha warri waaqayyoon duwwaa qabdan warra manannaan keessan isa qofa ta'e lafa kufte sanatti naftu lafa bo'aa jirtu sanatti naftu siif aduun bariidha lafatti hidhameera jette sanatti hidhamtee naftu waaqayyo dhimma kee gidduu seeneera oolaarraabaa saandalabaa karaboodiyaa namittiin kana booda ka'ee faarfachuutti ka'e warrechitti beekan inni kenneefis inni hin kennineefis migarmino inni laateefis inni laanneefis achitti ilaaluu jalqaban hinjeedhan namichi kun isa moo isa miti maal ta'ee akkamitti akkas ta'ee barana jallootatti waa'een kee bitaa gala barana warra hin badda siin jedhanitti dhaggeeffatan warra hin kufta siin jedhan warra hin cabda siin jedhan dhaggeeffatan dubbiin galagaltoodha ajaji waaqarraa sii dhufeedha inni humna sii ta'u inni seenaa kee jijjiiru inni galmee sagatamaa galagashee ilaaluu beeku ilmi waaqayyoo ka'eera maasaandalaa booriyaa
isa booddee namichi ka'ee faarfachuutti ka'ee waaqayyo na hiikeera jedhe hidhaan koo hiikameera jedhe ani akka duriitti hin beekamu lafa na beektan sanaanii ba'eera hidhaan koo narraa cirameera misiraachoon qaba galatan qaba jedhe inni namni namoonni kun waanaa kennaa tuttan waanan qonqotti nyaadhu fayyisaan dhala namaa garuu dhufee rakkoo koo na gaafate maasaandaalaa sheekaarraa suphaayindoo ilmi waaqayyo ajaja baaseera dubbii galagalcheera dukkanichi bari'eera asumaan arraajis irratti raaja natti dhiyee nafa jettee kan boosu hidhamee nafa jettee kan boosu bari'eera dhiiga Yesuusin lafa itti hidhamte lafatti qabamte lafatti boosu lafatti socho'uu hin danda'u kana booda kan koonaa dhumeere har'aa booda dubbiin galagalee jira humna dhiiga Yesuus nama Naaziriiti vilaashaa kaardaanii maasoko faayituu sutaana mamandoo immigarmino hidha dura taa'ee kadhataa amma bara dhufe ka'ee qajeele wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti namicha taa'ee hidhi isaan argu guyyaa tokko bartoonniif gooftaan wajjin otoo karaa deemanii akka jedhan yaa barsiisaa jedhan namichi kun yakka eenyuuf cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate anaadhaati moo kan abbaati jedhan lakkaa hojjechuu waaqayyoo si ilaaluudhaaf gaafa waan irratti ta'uu hin banne jennee abdii kunnanu waaqayyo nu ilaaluudhaaf dhimma keenya hojjechuudhaaf kollejjii isaa nu galchee nu baasee dhimma nutti ba'uu barbaade lakkaa waaqayyoon namichi kun jaamaadha taa'ee kadhata dhaloota kaasee jedha sagalichi Yohaannis 9 irra dhaxxanii yoo ilaaltan achi guyyaa tokko bartoonni karaarra deemaa otoo jiranii maasakaa paarajeeniyaas otoo adeemaa jiranii namicha kanatti dhufan yaa barsiisaa jedhan hinnaan namichi kun kan inni jaamaa ta'ee dhalate haadha isaatu yakke moo abbaatu yakke cubbuu eenyutu ittiin ba'aa jedhan maal jechuudha jedhan olaa diikreejeenii maamaandoo na ilaaluuf malee yoomirraanfatte waa'ee koo maaliif rarraa gaafundaa keessi garaa koo macca duurattiif astee mul'ista galmee koo na ilaaluuf malee yoomirraanfatte waa'ee koo waaqayyo harkaan mayyuu dhimma keef jechi jira waaqayyo harkaan mayyuu jechi dhimu waaqayyo harkaan mayyuu jechi jira jennaan namichi taa'ee otoo inni rakkataa jiru maal taanaan jennaan gooftaan itti garagaree akka jedhe gab jedhaa jedhe haadhas miti abbaas miti fayyisuu isaa arganii ulfinni waaqayyo maal akka ittiin mul'atuuf jedhe migarmino ulfinni kan eenyu kan waaqayyo Ladis paigata shela la doso kovoro la dina mama kate kerejenia vetarade ulfinni waaqayyo akkatti mul'atu waaqayyo si laalu barbaadeti malee si balleessuu miti waaqayyo si laalee waa hojjechuu barbaade malee si cabsuu miti si barbaadeti si toshuudhaaf seera mamadda lamarratti dhaqee waaqayyo maal jedhe Abrahaamin hilaaluudhaaf mucaa tokkicha qabdu dhaqee aarsaa godhi jedhe qaliinaa dhiyeessi jedhe maal waaqayyo waan biraatti fayyadamuu danda'a waan biraatti dhiiga akka dhangala'oo barbaade waan biraa gochuu danda'a mucaa wareegaan dhufe maatti godha waaqayyo mee jettanii yaaddusi hilaaluudhaaf har'a gaafa rakkattu har'a gaafa dhiphattu har'a gaafa abdii dhabdu hilaalamuurra jirtati saatiitti ilaalamtuudha saatiitti barattuudha saatiitti tottolfamtuudha waa tokko sittima biqiltuun tokko kan biqilee muka ija gaarii buusuu danda'u firee gaarii godhachuu kan danda'u waa'ee muka macaafi qulqulluun dubbata muki gaariin ija isaan beekama akkuma jedhu ani wayinii dhugaadha akkuma gooftaa Yesuus dubbate namni tokko firii gaarii kennuudhaaf ilaalamuun dirqama waa tokkoon sinitti hima barataan gaafa baratu kilaasii seenee kutaa tokko hidhee elementarii ba'ee haayiskuulii galee isa booda piriiparaatoor sadarkaa lammaffaa seenee yuunivarsiitii dhaqee xumuree hojjetaa ta'a maaliidha chaalenjoota kana keessa darbee ilaalamee ni kan si hojii darba dhabee kan hojii dhabee taa'u jira yeroo mana waaqayyoo keessatti rakkoon gaafa lolamtu jechaan gaafa lolamtu gaafa fayyaan lolamtu waaqayyo si dagate miti sagalee waaqayyoo akka jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 10 irra dhaxxanii yoo ilaaltan rifeensi mataa keessan iyyuu fuula kootti maalidha lakkaawwamaadha waaqayyo gowwaa miti bara waaqayyo si arguu dhabee miti amma nuyi biyya alaa jiraadhu keessa jiraadhu bakka barbaadde jiraadhu mana guddaa keessa jiraadhu xiqqaa keessa jiraadhu waaqayyo ciisicha kee dhaabbii kee teessuma kee adda baasee beeka galanni kan waaqayyo haa ta'u kanaaf yeroo namatti irra jirtu tokko amma yeroo isin irra jirtan yeroo ilaalamuuti tokko amma barnoota
elementary keessa jirtu reefu challenge isinitti dhufa. Lammaffaan immoo yoo high school keessa jirtu reefu waa'ee jireenyaa bartu. Inni kaan immoo yuunivarsiitii keessa jirtu gonfichaaf qophaa'aa isa dhumaarratti filaatii spaayigaa. Ilaallamuu kana keessa baatee jennaan dhimmi kee hojjetama. Namichi sun yeroo sukkuumame xinnaa guddaan bira darbe garuu galmee galagale. Waaqayyo Abrahaamin dhala aarsaa naa godhee ishii jedhe. Yeroo Waaqayyo waa siin jedhutti ishii jechuu keef diduu kee ilaaluudhaaf Waaqayyo karaa garagaraa waa sitti erga. Karaa garagaraa qoramuu dandeessa. Har'a waa tokko isinitti hima. Rakkoo kee kana keessaa si maal godha? Hinceeta achi dhaabbatta as buqqaa adellam akkamiti. Yeroo haala tamma keessa jirtu Waaqayyoodhaaf hin ta'a taanaan Waaqayyo dhimma sitti ba'uu danda'a. Utuun tajaajilu, odoon asirraata kaffalu, odoon mana isaatti deddeebi'u, maafan akkas ta'a. Eeyyee kiristaanni kollajjiinsa rakkina bakka. Otoo kollajjii baratteen ba'iin hojjetaan taatu. Hojjetaan taatu. Wangeela Yohaannis 16:33 biyya lafaa irratti lola qabdu. Ani garuu biyya lafaa mo'eera. Praise my God oba. Kanaaf maafan lola baay'ina bakka baay'ee. Waaqayyo si ilaaluudhaaf waa godha. Si balleessuudhaaf miti. Ajandaa Waaqayyo yeroo hundumaa nama isaatiif badinsaaf otoo hin taane jireenya waa godha Waaqayyo. Kanaaf ergaan sinii qaba obboleettii koo dhaggeeffadhu. Ergaan kun kan keedha. Namni amma sagantaa kana hordoftu dhaggeeffadhu. Ergaan sii qaba. Hankoo dhumeera jette bitaan laallaan dukkana, mirga laallaan dukkana, duuba laallaan dukkana, fuuldura laallaan dukkana. Ifti asila kallattii arfanirraan dukkanaa'uyyuu kallattii arfanirraa namniif seexanni walii galee dukkaneessuyyuu asirraan garuu ifti tokko hin dhufa. Amiin jedhan. Asirraan ifti hin dhufa. Ifti waaqarraa dhufu kuni isa maabiraatii nama hojjete yeroo bakkatti badu yeroo bakkatti citu kana otoo hin taane ifti sii ba'u ifa namni tokko dhaamsuu hin dandeenye. Ifa namni gidduu seenuu hin dandeenye. Ifa namni kun fira koo kun alaga ala disparagenia. Waaqayyo nama tokko hin bariisisa la. Ameen hafuura qulqullu. Waaqayyo nama tokko hin bariisisa la. Har'a namni sagalee kana dhaggeeffatu. Har'a booda inni sitti dukkana ergaa keetina. Inni sitti dukkanaa bari'eera. Isa si gateessi barbaada. Gaafa namni waa harkaa hin qabneef gaafa fayyaa hin qabne haati nama deesse iyyuu du'eetti. Amma waa tokko isinitti hima. Namoonni nama biyya baadiyyaa keessaa baatanii gara biyya Ameerikaa kan deemtan jirtu, Kanaadaa kan deemtan jirtu, sagantaa kan hordofaa kan jirtan, biyya Dubaay kan jirtan, biyya garaa kan jirtan jirtu. Maqaan kaleessa biyyatti ittiin si waamanii fi maqaan har'a gaafaati waa harkaan qabatte si waaman addaan. Atuu beektu ofirratti. Migamino gaafaati kana qabduu fi gaafa qeetti caammaa naa bitaa jettuun gaafa uffata naa bitaa jettuun ittiin si waaman addaan. Rakkataa haatuun jaalattu. Hiriyaanuun jaalatu. Har'a garuu maqaa masoon nu waamu. Maaliif dukkana bari'ee? Maaliif waaqa baranuu fide? Obboleessi nun jaalanne haadhoo koo jedha. Abbaan nun jaalanne dhala koo jedha. Laadis paaraa laajoon amamaandoo. Har'a ergaan sii qaba dhaggeeffadhu. Inni sitti dukkanaa'e yeroodha. Dukkana fakkaatu iyyuu ifti wayii dhufeera. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Laarraa saantaa kaapaaraa jaaniya. Daqiiqaa laman kadhadha. Sagantaa kana sirraa hordofuu dandeessu. Amma nan kadhanna. Namni kamuu kadhanna. Namoonni sin dhukkubu yoo jiraattan bakka sin dhukkubu qabadha. Namoonni amantiidhaan bishaan warra harkaa qabdan bishaan harkaan qabadha. Ilmi Waaqayyoo fageenyi lafaa harka isaa daangesseen beeku. Kaanseerii haa ta'u, kintaarotii haa ta'u, HIV haa ta'u, narvii haa ta'u, dhukkuba maqaan beekamu kan hin beekamne kam yoo ta'e amantiidhaan kulaalitii warri sin dhukkubu irra godhadha. Coggaarraa kee haa ta'u, dugda mata cabsaa kam haa ta'u bakka sin dhukkuba harka godhadha. Namoonni bishaan qabdan immoo bishaan keessa qabadha. Harka mirgaadhaan gara Waaqayyootti fuudhaa si olee amantiidhaan. Amantiidhaan harka keessaniin ol fuudhaa. Warri sin dhukkubu immoo dhukkuba harka godhaa. Bishaan immoo ol kaafadhaa. Sagalee kanallee asitti dhaabaa bishaan fudhaa dhaqaatii ol fuudhaa gara Waaqayyootti. Dhukkuba bara baay'eetti rakkatti. Rifeensa kee irratti kan hojjetame, jireenya kee irratti kan hojjetame, miila kee irratti kan hojjetame, dugda kee irratti kan hojjetame, waan gara mataa kaasee amma lukaatti kan si qabee jiru irratti raajii dubbataa jira. Fageenyi lafa harka Waaqayyoo hin daangessu. Nan kadhadha sa'aatii kanaa kaase humna dhiiga Yesuus lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hidhamanii kan jiran looraa labaaboos qabamanii kan jiran
hidhaa abbaa ormaa jala kan jiran, nyaatamaa kan jiran, hojjetanii nagaa kan hin qabne, ciisanii riba kan hin qabne, bilisa baajajeera dhiiga Yesuusin. Bilisa baajajeera dhiiga Yesuusin. Bilisa baajajeera dhiiga Yesuusin. Garaatti galee kan si nyaatu, bineensi biyya hormaa sitti hergame, nagaa kee kan nyaatu, maqaa gooftaa Yesuusin humni asmaan, saayinesiin, kintaarotiin, coggaarraan, HIV'n dhiiga Yesuusin dileetii godheera. Baaqi keessa, obboleettii kana keessa baaqi, obboleessa kana keessa baaqi humna dhiiga Yesuusin. Lafa sagaleen kun itti dhagaa, roolaa labaa boobaa saanda labaadhaa labaadhiyaas, ruutaa mamaan torra labaadhiyaa. Bineensi dhaloota nyaattu, bineensi ola deemaa nyaattu, bineensi nagaa namaa nyaattu, humni dhukkubaa dileet bishaan kana dhiiga bidda, bishaan kun dhiigaaf abidda, bishaan kun dhiigaaf abidda. Leenca Yihuudaana dhageessa, jabinnatii koon hin kadhadhu, guddummaa koon hin kadhadhu. Araara keetu narratti baay'eedha, araara keetu obboloota koo irratti baay'eedha. Warri rakkataa kan jiran, nyaatanii nagaa kan dhaban, uffatanii nagaa kan dhaban, abbaa sin kadhadha, abbaa sin kadhadha. Loora labaadiyaas, abbaa sin kadhadha, abbaa sin kadhadha. Hidhaa garagaraa keessa kan jiran, rakkoo garagaraa keessa kan jiran, gaaffii garagaraa keessa kan jiran, maqaa gooftaa Yesuusin rukuttaa hamaa keessa kan jiran, dhukkuba beekamu kan hin beekamne hin qabamanii kan jiran, bilisa baajajeera, bilisa baajajeera, bilisa baajajeera. Raasaan darraabaa seekaara labooti alaboobaas. Maqaan Yesuusin nagaan harkaa kan fuudhame, fayyinni harkaa kan fuudhame, deemsi nagaa kan dhoowwe, maqaa gooftaa Yesuusin bineensitti ergamee nyaatu, heebba harkaa kan nyaatu, hojjetanii milkaansa kan dhaban, nagadanii milkoomsa kan dhaban, maqaa Yesuusin harkaa booda abaarsa kan dhaeera, 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 dhaeera. Laatsaaka paarajaanina mamaan torra labadiyaas. Rusati paati gleria boba. Lafa miilli kee ejjete eebbiseera. Lafa miilli kee ejjete eebbiseera. Sababii ati lafa san jirtuuf eebbi nagaan ol seeneera. Hinduutu ati. Sirratti labsii kan baase. Hin badda kan siin jedhe. Hin cabne. Oo laara baabaa seekala labaadiya laboodiya labaada labaa mamamaan doora labaas. Rutana mamaan tora lababaasya. Peela lababoo babaas. Namoota baay'ee fayya. Rutama mamaan tara lababoo babaas. Retana mama shela lababo, rutanti amumantan, rukemi mementola lababo, pariera diga Yesusin, pariera senti enafu, pariera, namanda gatamte male waka yosibek, namasili se male, ajandanke arkana mati buke male arka waka yochira, ajandanke naman chufa me male arka waka banana, ajandake namatu chufa male waka yo pariera, hindu ati abdinjira, ola raba se namamandola labat. Galli gaddaayoo dheeratu waan jiraataan hin fakkaatu firra karraas hin baay'atu harkina yaadate suma taasan taanee yaanni hamaa galli gaddaayoo dheeratu waan jiraataan hin fakkaatu firra karraas hin baay'atu harkina yaadate suma taasan taanee yaanni hamaa jecha kee galaanarraa duutis naganeera alaadalalalala moomamaan toraba siif abdiin jira siif ammayyuu dukkanni bariidha riqicha orman baanne siin si baata bineensa orma nyaate siin sin nyaatu waan dukkanaa fakkaata lafti gara bariidha nama baay'eedhaaf simbirri wacceetti lafti bari'eera hindaanqoon iyyaara lafti walii keera natti dhiyeesseete malee bari'eera namoonni ergaa kan amantiidhaan fudhattan dhukkuma bara baay'ee kiniinii kan nyaattu mana yaalatti birriin kee kan dhugu har'aa booda inni tola nama hiiku har'aa booda inni sagalee ergee nama fayyisu leenci Yihuudaa anatu nama dadhabaadha malee anatu si bira ga'ee sin argu malee abbaan kee lafaatti jirtutti si beeka hammaa booda si keessa dileetii godheera dhukkuba san dileetii godheera dhukkuba maqaansaa kan beekamu kan hin beekamne dileet iskiriini kana qabadhu kadhadhu dileetumna dhiiga Yesuus dileetumna dhiiga Yesuus dileetumna dhiiga Yesuus dileetumna dhiiga Yesuus waaqa dhukkuba hiikuu qabna waaqa nagaa deebisuu qabna nagaan sarbame adeebu Yesuus namni boo'icha keessa jiru nagaa argatu Yesuus namni dhaa keessa jiru hiikamsa argatu Yesuus
boqonnaa naa ta'uuf, nagaa naa ta'uuf, haraarraa ta'uuf, hidhaa irraa hiikeera, nagaa hajajeera. Ameen hafuura qulqullu. Ameen hafuura qulqullu. Ameen hafuura qulqullu. Nagaa biyya keenyaa kan sarbe, nagaa obboloota koo kan sarbe, waa'ee namootaa kan dhiphattan, sagalee ammaa si darbu kanaan mana keessaniif maatii keessaniif nagaan ta'eera. Nagaan ta'eera. Haraarri ta'eera. Fayyinni ta'eera. Boqonnaan ta'eera. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Egaa araarri Waaqayyoo isinii baay'ateera. Dhukkuba isinirra jiru kamiifuu bishaan amma irratti kadhatame kan bakka isin dhukkubutti naqachuu dandeessa. Isarraaf immoo gimmaasha dhuguu dandeessu. Manatti jirtan keessa naquu dandeessu. Kanaa booda namoonni baay'een dhuga baatee akka qabattan, kanaa booda namoonni baay'een hiikamtanii akka dhuftan, isa kana afurri Waaqayyoo dhugaanuu ba'a. Namoota baay'eetti akka sagaleen kun seenu nan amanaa, nan abdadha. Abbaan koo dubbatee dubbii isaa faana jira. Nama dubbii isaa faana hin jiru malee Waaqayyo dubbii isaa faana jira. Araarri isinii ta'eera. Egaa sagalee kana namootaaf dabarsaa. Obboloota keessan biyya addaa garaa jiran hidhamanii kan jiraniif, hidhamanii qabamanii kan jiraniif sagalee kana sheer godhaa. Araarri Waaqayyoo ta'eera, hiikamsi ta'eera. Kana booda inni lafa keenya qabe, inni biyya keenya qabe, jaalatee otoo hin taane dirqama gadhiisa. Kana booda inni balaa baatu lafa keenya irraa ka'e, inni galaa baatu dirree keenya irratti dhufa leenci qaraaniyo. Araarri isiniif haa ta'u, eebbifama, baay'ee isin jaalla, baay'ee isin kabaja. Shalom, shalom.